Akkam nagaa jirtu hordoftoota chaayinaalii koo. Chaayinaaliin koo haaraadha. Chaayinaalii koo sabiskiraayib sheer laayik gochuudhaan na bira dhaabbadhaa. Bara dammoonni qabadhee isin dhiyaadhe akkaataa itti yuutuub chaayinaal banarii akkasumas thumbneelsii fi wantoota garaagaraa aappii ittiin hojjechuu dandeenyudha. Aappiin kun maal jedhama? Aappii Piiksilaab jedhama. Piiksilaab akkuma argaa jirtan kinoo aappii kana Piiksilaab jedhama. Kinoo kana pileestoorii irraa buufattanii fayyadamuu dandeettanii. Aappiin kun wantoota garaagaraatiif baay'ee nu tajaajila jechuudha. Akkuma argitan kana kinoo image saayizii waggaa tokko customize gochuudha. Kanneen akkuma argitan YouTube channel banner, YouTube thumbnails, Facebook cover art, Google Plus cover photo, Twitter wantoota garaagaraatiif nu tajaajila jechuudha. Baay'ee aappii baay'ee ariifidha. Aappii kana buufachuudhaan itti fayyadamaa jenna. Diteelii ibsa isaa immoo yeroo biraatti qabadhee isin dhiyaadha. Waan hordofaniif galatoomaa. Subscribe, like, share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa.